Abba, salaam alaikum. Nagaa bultanii. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa bulle. In qorradhe abba. Baxxanii illee waan abaluu dhige abba. Maaloo yaabbi? Maali baxxanii hin uffatture? Baxxanii hin jiru? Baxxanii omaan gochuu dide abba. Baxxanii lama bicha jira beeytanii. Omaan gochuu dide lameen suni. Sama yaadin kan inshallah baxxanii lama anatti si dabalash. Sama yaadin qorattash. Abba bara baxxanii illee waddade beeytanii amma baxxanii illee fedhu beeytanii. Because waa qalbiin na keete itti madhuure abba. Baxxanii feetu maal feete duubare? Maal qalbiin si feete? Qalbii waan feete taate. Ala imaddu mahiyya. Itti qalbiin na feete maal seeta? Waan qorra kana namarraa galchuu jira beeytanii. Xiqqoo yoo isinillee asaa godhuu baadhe dhiifamoo wajjin sana sanaa gootanii natti tola abba. Maal qalbiin si feete maddu wanta qorra namarraa galchu maaltu jira biqileemsi malee. Maal qalbiin si feete mee? Wallahi fuudha fedha abba osoo fuudhee kana qorri kun hin jiru. Baxxanii takkatti sisiin tunuu nama geetti beeytanii. Jooda qorri hin jiru abba seeraan irraa kan hojii kiyya dhala. Fuudha fedha? Noi warri fuudhee kufanne mucaa. Maali kaan ka fuudhee jedhe kunoo ati wajjin immoo lafaatti ima qorratu jiraaniyyuu maali fuutatti ni wanti qorri hin jiru beeku. Taa'e gurba wanta akkasii gara safaataa dhaabime. Abba maal jechuudha isla dhiisi jechuudha akka bira isni qorri ajjeese akkam taatu waan du'i jechuu jirtanii bara abba maal isa qorri akka ammaatu jiru nagartanii akka tagguu holladhu isin duratti jismii kiyyaa agartanii isaa isa. Abba maarree maanatti garaa jabaatana kana hunda maal isin godhe maal isin godhi jechuu jirtan hundayyuu ishii jechuu jira maali balleessere isinillee shinaa jedhaa gada akkattii kana abba maali. Anaaf jetteetti ni hollata jirta gara maali gara waachuun holladhee si agarsiisu yoo barbaaddanu safaataa dhaabite amma qalli akkana dhaabe haa hin jiru wanta akkana jedhe hin jiru. Bale amma kai alwala mucaa mashlaaka. Abba beekaa erga isin gaafadhee diddan illee jalaan inni itti cabsadhee harkisee galaatti booda hidhaa itti galtanii osoo waan isin gaafadhu haanaa oolaa. Akkasii hin gartaami duwidhaan akkasii jira maraata. Ta'u intala namaa adeera qalli akkasii san dhaabitta mashlaaka. Nambeeytuun si'a darsiisaa barbaadde. Ala abbaa hin qalladee dhiifamaa. Hin qalladee hin haa ta'u waan balleessutti ta'uudhaa kaa'u balleemaa jechuudha. Yeroo dhallee iskuula qaballee waa hojii as kenname waan amma asiiraan dhugaa deemu qabbana waan ta'eef waan ho'aatu nama barbaachisa. Dhugaa deemnaa ta'e amma gara mana barumsaallee waan deemu amma hojiidhaame. Akkasii abbaa sana itti yaadaa itti nyaadaa itti dhugaa. Taasiraa tana sii kenna waan akkanaa tana na gaafattu siyoonni jedha. Tana adda bitadhu sii galee kana dammoo bor bitadhu. Abba maannaa gootaree riyaalli lama. Lama masih goto. Enggak tahu hazara kia kan. Jadi make gadu. Shit, yalla. Foto deh. Iya, toleh.